السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجاجرتو هردفتوتا ماملتوتا روزا أكم جرتان بقى جراتان سنينجرا أسمان نوتس كنو نجا قمنا أبولتين تنا سعادات وبس نوبرا جرتي تكانا برا هفتين بيجي جورا ورن بينس مي سين والبرا نسيتين بيتان سلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جدا قبل المطاري جنا جرى جنا الحمد لله رب العالمين بس ناداك أبنا كبده بده جنتين جالسنا هنتين نوي بنيان ناس إما دون ناس يجورا مالي في جرانا من ديس وان تيجورا قبل المطاري ونفوت كنا دوباره بيجورا في رورون واي روزا نجافتني نكين كل جدا يجورا كيساني بايدا كنا بلاتوما بايدا سنجالتي فتا يجورا maaliifi namni kuni obboleeyyan garaa walii dhalatee bisaa miti jechuudha. Obboleeyyan rabbummaa rabbi waliin nama dhufee gara miidiyaatiin haa ta'u gara walitti dhufeenya biraatiin haa ta'u jechuudha. Wal nama barsiisee hedduu takka jechuun ani akka biyyatti baay'ee takkan isin galateeffadha jechuudha. Garuma miidiyaatiin malee keessi sirriitti isii beektanii jechuudha. Yookaan qaamaan argitanii yookaan qaamaan wal bira geettaniitiin miti jechuudha. Roozaan akkam taate maalirra geette roozaan argamtee jettanii gara keessaatiin nuti dubbistanii jechuudha. Naaf abbaa roozaallee. Kanaafuu iyyuu roozaan hin argamtis hin jirtu inshaallah isinillee akkuma qara du'aayii godhuu jirtanitti ammallee du'aayii keessanii kuma kufaa jechuudha. Roozaa kun baay'ee takkan nutti ulfaatee jira. Ka du'e jedhanii sabbaranii ka jiru iyyuu bakki inni jiru hafuura isaa yoo hin dhageenye baay'ee tokko namatti ulfaataa jechuudha. Akka kiyyatti baay'ee tokko natti ulfaatee jira. Inshaallah du'aayii godhaa isinillee abbaa roozaatiin waliin jirra jechuudha. Kun akkumatti jiranitti. Buna jajannee buna dhugaa jirra garaa nama dhiyeessu jechuudha. Mataan na dhukkuba isaan jennaaniin buna dhugnaa kaa'aa jedhanii mana keessa gabbaasee jechuudha. Abbaa Roozaa ni wanti isin dhageessanii yookaan gara hordoftoota ni haa ta'u. Garuu maal si fakkaate ilmi namaa tokko yoo dukkanoytes ni ifti kagaddes ni gammada kadhabes ni argata jechuudha. Kabades ammas ni argama. Akkuma jedhan kadu'es sima awwaalan wanni dhokatu hin jiru rabbiin bira ima ol baate wanni argamtu jechuudha. Ammaaf garuu wanni irra geenne tokko jiru wanna tokko jira ammoo isin yeroo hundaa ka fedhii isii tokko gartee yeroo gabaabaa keessa dhugama yaan isii keessatti itti jirana fakkaatee rooyfattee waan lafa keetti lafaa fuudhuu hin dandeessu achumatti biraalitti akkas daboora tokko jechuudha. Baasabora gaafa duraa baastaa jechuudha. Baasabora isii jechuudha. Baasaborri sun akkam isin fakkaatte bakkuma makiinaa yaabbattee wayita irraa gabbuutu achumatti anis bira jiraata waan fuute see malee nagarre achumatti biraalitte hin bade jalaa bade baasaborri jalaa bade. Baafachuu isii dhagee jira akka badeenatti hin Baasabora duruma ka biyya biraa deemuuf kaayaan isin Yaman irraa dhufteessanii yeroo sana tantamaan baafatte anaaf isii danni qabna jechuudha. Baasabora sun jalaa badee eega jalaa badee nuti hin cal'ifnee masgiida jiruu irratti agartee Shaashamanne roobee kanneen lamaanitti agartee masgiidota jiruutti gabaasne hatta mallaqallee masgiida kafallee akkasitti nu lallaban jechuu yeroo hundaa. Lakkoofsa kiyyas bira kaa'ee lakkoofsa kiyya irratti barreessee tumaa sheekichatti kenne jechuudha bakka masgiidaatti laxxafanii akkasitti baasaboorri sunillee argame jechuudha. Argamee jira akka isiin agartee yoo agartee beekaa waan jettillee na soban hin jenne godhekiyya ka isii kunoo baasaboora kana jechuudha baga gammaddee yookaan agartee ka naquuxessuufillee yookiin agartee waan tokko tokkoofillee yookaan jalaa akka dhokattu taate irraan beekne jechuudha. Baasaboorris kana itti agarsiisee argamee jira jechuudha. Roozii kiyya yoo viidiyoo kana argite kunoo baasaboorri danteetillee argamee jira. Akka qara badee isaatiiyyuu natti hin himne nama dhaga'u jira. Kunoo baasaboorri illee argamee jira. Biyya barbaadde deemuu hin dandeessaas mirga qabdas as bahi mul'atu siin jedhaa jira abbaan kan kee. Yoo kan lubbuun jiraattee viidiyoo kana ka argitu taate jechuudha. Inshaallah nima jirta. Kunoo kana jechuun baasaboorri kee kanuma akkasitti yoo ka agartu taate agartee asbay rakkoo takka jiru baasaboorri dhabdellee argamee jira jechuudha. Alhamdulillah rabbil alamin sunuu waan guddaadha.
deebitee baafachuuf illee agartee nam tokko bakka takka irraa ka'ee amma fakkeenyaaf jireenyi isii shaashamanneedha ta'ama yeroo gabaabaa keessa achi jirtii mire bakka takka irraa kaatee bakka takka yoo dhaquuf agartee xiqqashoo agartee itti ulfaataa bakka agartee namni jaarsi namaa hin jirretti jechuudha. Oma saniif agartee hamileen isii cabe jechuudha. Hedduu baay'ee cabee nama gammachuu akka eega paaspoorri kun argame akka waa isii argadhetti natti tola jechuudha. Itti gammadee maalire gaafa argamte tokko yoo lubbuun jiraate akkuma dura jedhe san kadhibames yaala qaba. Kabate isin argama. Kadu isima awwaalama. Bar akkasuma bar ilmi namaa tokko gaddis gammachuutti jijjiirama. Gammachuun illee gadduma waluma keessa deddeema. Namni tokko agartee addunyaa kanarratti ka gammadee illee hin jiru jechuudha. Namni addunyaa kanarratti hafu tokko illee hin jiru. Garuu maalirree yoo dhugamaan akkanatti ana akkanatti cinqadhuuf uummata isaa isii maamiltoota isii na cinqitu jechuudha. Nama karaa keessattuu magaalaa keessa deemuu hin dandeenye jechuudha. Magaalaa Itoophiyaa keessa deemuu hin dandeenye. Ka agartee na bilbilee na gaafa turre kanatti dhufee turin qaamaan argee abbaa roozaa naan jedhee karaa taruu hin dandeenye jechuudha. Na cinqutti jedhanii biyyaanis na cinqutti jedhanii namni agartee miidiyaa kana dhabes hin jiru. Kanaafuu wanni an kanaan gadhiisuuf akka tasaa yoo isin ka agartu taate rakkina keenya kanaa fi cinqii keenya kana yoo ka agartu taate jechaaf gadhiisaa jirre jechuudha. Wanni kana waan biraatii miti jechuudha. Kanaafuu atis galata guddaa qabdaa osoo waan kana agartee ati na jala deemtee bultii kee dhiiftee agartee dalagaa kee dhiiftee atis osoo dalagattu agartee dhiiftee na jala deemtuus wanna takka wanni irraa beeku tokko illee hin jiru sababa kee akkanatti deddeemutti jira jechuudha. Rakkoon qabu namni yeroo jiru wal bira dhaabatiin gaafatu jechuudha. Biyya walirraa haruu hin barbaachisu. Biyya walirraa haruus hin danda'amu jechuudha. Yeroo jiru wal gargaarree rakkoos bal'oos waa maraa walirraa qoodannee wal bira dhaabatiin faayidaan hin jiru jechaa fi takka rakkinni hin qabu. Roozaa jechuun anaaf obboleettii akka waan obboleeyyan garaa walii kadhatee caalaa isii jaaladhu jechuudha. Akkasumas baay'ee takkaan isii kabajas isii jaaladhas yoo viidiyoo kana kaatee as bahii rakkoo maatiin kan keessa jiru kana rakkoo kana furii sin jedha viidiyoon kun akka si bira ga'us inshaallah abdii qabaa jechuudha. Viidiyoo kana waan irratti hin callisanii as bahii rakkoo jiru kana furmaata abbaa mana keetiin wallolii nama biraatiin wallolii jechuudha. Yoo ati as baatee mul'atte rakkoon kan keessuun si furama malee akkanatti yoo dhokate rakkoon si furamu wayiituu hin jiru. Akkamitti kana baaroo akkasuma waan isin barbaaddu fedhii isii guddaa irratti yeroo hedduu agartee wanni paaspoora kana gabaafatteen booda gara agartee Turkii yaallattisiin biyya ta'e haa ta'u sanis agartee waan qabuun agartee waan qabu itti fixadhee jechuudha. Waan dadhabetti agartee uummanni Oromoo agartee hin jira na bira akka dhaabatu sabbii qaba. Maalirree lubbuu isii kana baraaru yookiin fedhii isii kana guutu kan agartee haga danda'etti agartee wayi jalaa hafaa miti abbaan ilmoo ofii jalaa nafu. Abbaan ilmoo ofii hin jallatu. Dhugaadha ani isii kana mirga guddaa kenneef jechuudha akka abboota biraa yookiin namoota biraatii miti. Walla mirga isii kana fedhii isii kana hedduu guutaa fi beekta. Kanaafuu amma akkasuma jettee isin yoo ka agartu taate abbaa akkanaa yookiin fuulleen argatanii akkana hin cinqine akkas baatu kabajaan isii gaafadha. Waan ammaan booda agartee irra ga'u waan isiin hin feenetti isiin dirqu waan isiin feete duuka deemu dirqee jiraan mataa kiyyaan akkasitti yoo inni itti dabaltu jiraate kanuma fakkaata anis agartee inshaallah waluma hordofna jechuudha. Illee abbaarotaa wanti baay'ee itti dabalullee hin jiru. Viidiyoo kana yoo ka argitu taate rakkoo nuti keessa jiru kana siif cinqamaa jirra roozaa biyyaa as bahii mul'adhu rakkoo tana nu furii siin jedha ni dhaamsa kiyya jechuudha. Obbolummaa kan siidhaamu kanuma wanta inni dabalu wanti biraa hin jiru kanuma biyya abbaarotaa. Hayyee galatoomne isaanis haa galatoomanii warri agartee nu laalan jechuudha. Akkasitti bakka viidiyoo hin duraa kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa warroonni hanga har'aatti hordoftanii warroonni hanga har'aan hordoftanii viidiyoo kana laaltanii jajjabeessaa jirtan baay'ee tokko nuuf galatoomaa baay'ee isin galateeffannaa waan irra geenye maraanuyyuu ka isin biraan geenu ta'a inshaallah yoo rabbi jedhee du'aayii godhaa du'aayiin keessan akka addaan hin cenne rabbii mucasitan asaa baasu haa mul'isu hanga viidiyootti aanu walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuhu.